Kana asirratti amma Kan kee haa qopheessite haa haa sammuu keessaa qabdu rakkoo qabu. Kanaaf hundee qamaa miti. hedduudha waan ta'eef maaliifin si jaaladha beektaa? Jaalalaatu siif mala, jaalalaatu siif gala. Onnee xiyya baattee teetii sanaa laatte. Dhugaan arge sirraa akka na jaalattu, akka caba kiyyaaf ati naa laalattu. Maaliifin si jaaladha beektaa? Onnee xiyya fuutee qabatte imaanaa biyya bakka buutee dhufte natti aanaa. Kiishana laallattee anan gaafanne birrii dhugaan na jaalattee jaalaluma sirrii. Maaliifin si jaaladha beektaa? Qoy ani walaloo kan kee hedduu laalee namni irra dalagee voice kee irratti kan namni hedduun dalagee argeetin hunda keessaa yeroo tokko dhageessisuudhaaf edhan viidiyoo sagalee kana dhaggeeffadhu sirriitti muut godhadhutti dhaggeeffadhu. Yeroo takka maasii jibban beektaa? Waan sirraa fedhan barbaadanii dhaban, si caaluuf yaalanii si caaluu dadhaban, jabina keetirraa dhimma wayii qaban. Tasaaniitti dhiistee toftaatee jiraatta, jiruu isaanii caalaa ofiif bakka laatta. Yeroo takka maasii jibban beektaa? Leenca taatee kuftus leenca taatee qaataa haala sitti dhufuuf jabaa namaa taata. Jechoota namaatiif daftee gurra laattu jaalatamuuf jettee namoota hin fakkaattu. Yeroo takka maasii jibban beektaa? Miira hinaaffaatu isaan keessa jira, guddina keetiitu qalbii isaan dira. Jabaa ta'uu kee arganii hubatanii afaanii si jibbaa garaan guggubatanii. Garuu miira isaanii hubadhu callisiitti seeki, sammuu isaanii dabalii hojii teetiin jeeki. Hanguma si jibban cimii isaan caali akkatti gajja'i fuula keessa laali guggubata. Oh my god. Bakka namoonni kanaaf yoo dandeettii isaanii kana gabatti baasanii hin gurguratin barataa yuunivarsiitii Amboo. Ammas ni beektaa nama hunda tuttu. Waan dhimma keetti mana nama hundaa galuu danda'uu qabda. So guys follow godhanii hundi keessan follow godhanii boru galgala obboleessa keenya qabadheetiin dhufa akkuma dheengadda lammii obboleessa keenya namni amma gizeen kun namu dhuguma isinii himuudhaaf takkaa isaa kadheen beeku ayyuuni bilbila isaanaa kanneen idaanuu miseenjara isaa gizee namni na jalatti meeshin godhan gizeen gattu qeelaalu son dura teekstii naa barreessee ture daayireektilii miseejii isaa deebisee gizeen bilbiluufillee maal barbaadde bilbila tokko qofaan barbaada jaalama uumaan barbaadu bilbila tokko yoon isinirraa dhabe boo ammataa kiyyaan gartee bilbila kiyya kanallee gurguruun bituufi wallaahi billahi. Eden bilbila tokko iPhone 13 Pro Max even guddaa miti iPhone 13 Pro Max maayikii tokkoo fi laayitii tokko bituufin dirqama mucaa kanaaf. Thank you wallahi. Ni jira. Ni jira. Live irrattis waliin jirra. Yoo beellamni beektaa moo boru? Hayyee. Okay. Nama kumaa dhibba lamaa. Isin hundi dhageessanii jirtan gurra isin caalaa obbo Saasa dirratti. Yeah. Thank you so much. Isin ayyee akka namoota akkanaa kana laal bakka hordoftan baafadha. Bakka nama hordoftan baafadha. Bakka maallaqa keessatti baastanis baafadha. Angilizii hundanii ni mawaa kana. Wanni ati biqiltuun ati dhaabde bakka hin biqille jiidhan qabne aduu keessa bakka gaara dhakaa keessaa yoo dhaabde hin biqiltu. Biqiltuu ta'e Khalid kophee as jala kophee. Ati murteessitu kana. Biqiltuu bakka dhaabdu laalladhu. Bakka dhaabdu san bishaan aduun si watti baay'ee sirrii miti. Gartee bishaan illee inti guddatu biyyee jala wanni godha. Bakka dhaabdu sirrii san laallatuu qabda. So namoota akkanaa kana jabeessa. Barattoota keessattuu barattoota irratti fokus godha. Namni har'a baratu abdii hegereeti. Egaa silaa barattoonni akkuma biyyaattuu nama isaan iyyaafattu qabaachuu qabanii. Waan hin joon beeku galtama jettu barattoota haa yaatan walumaa galatti. Namoonni akka biyyaatti jirrus gaafa barattoonni boqonnaa dhufanii gara iddoo dhaloota isaanii deebi'an hiriyoonni namoonni hojii jirtan isaan wajjin dabarsanii biratti argamtanii haala isaan barumsarra jiran wantoota achi dabarsan gaarii fi hama dhabaa fi harkata hunda gaafatanii jajjabeeffamuu qabu isaan. Barattoota jajjabeessaan isin jaa sagantaan barattoota keessaa torbeetti yeroo tokko barattoota tokko barbaaddannee finnee at least homaa yoo dhabneef ati akka inni dandeettii kana dandeettii addaa qabu itti himuun keenya isaaf waan guddaa baay'ee dawwee. Barattoota kana finnee dandeettii addaa qabdaa tarii ammatti homaa sii godhuu hin dandeenyu gara fuulduratti waan caalu sii goona. Jabaadhu jechuun waan salphaa isinitti hin fakkaatin yaadattee bilbiltee barbaaddee nama sanfi jechuudha. Akkasitti naa hubadha isin jechuu fi dhimma obboleessa keenyaa gaafa gargala akka lakkoofsa biyyaatti sa'aatii maybe I think yoo sa'a namni kubbaa jiraatu baate sa'a 3 yookaan sa'a 4
hedduu hundi keessan akka dhuftan asmaanii isinitti himaa hedduu isin jaalladha kabajnaa obboleessa keenya yoo sagantaa biraa qabaatte sirraaf xannetti geggeessine kan ammoo waadaadha waadaa kana akkam taanellee sii guunnaa bilbila keetiin zannattee gana namaan telegiraamaan viidiyoo waraabdee boo'isa qophaatti hojjettee naa ergaa jechuun hin jiru keetiin hojjettaa uummata kana dura gabbaatee akka gaariitti mul'ata sigalee barumsa kee caalatti immoo fokkos irra goota akka galma geessu walaloowwan kana warii qabdee kitaaba deebistee maxxansa kee ammatattiin sii fudhadha kanarratti akka nu jabaattuun siin jaalladha thank you so much. Hayyee murtee keenya wallahi hedduu galatoomii hundinuu galatooma hedduu tokko wallahi. Yaa so ana kana jaama afanii jiru. Kanuman jaama afanii jiru qabu hedduu na galatooma galatooma. Hayyee deemsa laatuma hayyee marhaba. Ashii ajaan.